Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 8ffaa waggaa 4ffaa bara hojii isaa 6ffaa boruu eegalee ni ta'a. Afyaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan yaa'icha ilaalchisuun miidiyaaf ibsa kennaniiru. Yaa'iin kunis kan idilee raawwiin hojiiwwan ji'oottan 6 darban hojjetaman itti madaalaman ta'a jedhan. Yaa'ii kana kallattumaan osoo ittiin galin akkuma seeraa fi sirna taa'eetiin gaafa 29 kokosiin dubartootaa dursanii guyyaa tokko mari'achuudhaan gabaasa qaama raawwachiisaa irratti marii bilchina qabu gaggeessaa turaniiti jiru. Gurraan dhala 30 fi haga guyyaa har'aatitti miseensonni caffee hundinuu guyyaa 2 marii bilchina qabu karaa iftoomina qabuun yaadaa fi gaafii qaban kaasaa marii irratti gaggeessaa kan turanii fi dhimmoonni gurguddoon akka naannoo keenyaatitti hojiin hojjetame gara fuula duraa immoo dhimmoonni xiyyeeffannoo barbaadu kan dhiyaatanii irratti mari'atamaa turee fi mariin guyyoota lamaan dubbisa duraa yaa'ii dura miseensi caffee irratti mari'atu guyyaa har'aan tanaa kan xumuramudha. Yaa'ichi guyyaa boruu jechuunis gurraan dhala 2 bara 2017 sa'aatii 3 irraa eegalee ifatti banamuun guyyoota 2fis itti fufaa eeraniiru. Gurraan dhalli 2 guyyaan miseensi caffeedhaa hundinuu bakka argamutti yookaan yaa'iin keenya idilee 8ffaa waggaa 4ffaa bara hojii caffee 6ffaadha itti ifaan banamuudha fi tamsaasa kallattiitiin kan itti dabruudha. Yaa'ichi kunis uummanni keenya gaafiin misooma irratti qabu rakkoo bulchiinsa gaarii qabu kenna tajaajilaatiin qabu akkasuma immoo dhimmoonni raawwii keessatti ka'aa turan kan irratti mari'atamaa ture kun karaa ifaa fi bilisa taheen ummatichaaf dhiyaate kan ummanichi deebiitti kennamuu fi dhimmi gara fuula duraa xiyyeeffannoo barbaadu kan kallattiin itti kennamu waan ta'eef yaa'iin keenya guyyaa boruu gurraan dhala 2 ganama sa'a 3 irraa eegalee ifaan kan banamu ta'a jechuudha. Kanumaanis milkaa'inoota argaman akkasumas hanqinaalee hojii keessatti mul'atan adda baasuun hojiiwwan xiyyeeffannoo barbaadan irratti mari'atamaa ibsan. Yaa'iin idilee 8ffaa bara hojii 6ffaa waggaa 4ffaadhaa kun yaa'ii kanaan dura yookaan immoo caffeen yaa'ii gaggeessu lamaan qabu keessaa yaa'ii idilee kan gaggeessudha. Yaa'iin idileen kunis milkaa'inoota gama dinagdeen hawaasummaan siyaasaan argaman kan ittiin qoran kan daran cimee akka itti fufuu fedhii faayidaa ummatichaa akka galma gahu deeggarsaa fi hordofii barbaachisutti taasisaa turre sana milkaa'ina isaa kan itti qoran karoorri xiiqiidhaa gadi bu'ee san qabatamaan ummata bira gahee ummanni sadarkaan jiru beekee keessatti hirmaatee irraa fayyadamaa jiraachuu isaa kan ittiin qorannuu fi hanqinoonni immoo raawwii hojii keessatti jiranii fi ummanni akka rakkootti kaasan akka koomiitiitti kaasanii fi dhimmoonni sirraa'uu qaban qoratamanii kan ilaalamanidha. Gabaasa raawwii hojiiwwan qaama raawwachiiftuu kan ji'oota 6 darban keessatti hojiin nageenyaa fi olaantummaa seeraa raawwiin hojii misoomaa bulchiinsa gaarii fi tajaajila uummataa kennamu akkasumas haqaa fi itti fayyadamni warata mootummaa xiyyeeffannoon ilaalamuu jedhan Aadde Saadaan. Yaa'iin kun kan adda isa taasisu yeroo ittiin karoorri xiiqii lammaffaa gadi bu'ee hojiin gurguddaan itti raawwatamaa jiruu fi ummanni immoo yeroo gareerotitti gaafiin isaa gaafii misoomaaf qabu rakkoon bulchiinsa gaarii rakkoon kan tajaajilaa jiru akka furamuuf deddeebiidhaan itti kaasaa jiruu fi murtoo yaa'ii kanaatis ummanni keenya bal'aan kan eegu waan ta'eef yaa'ii kanaanis dhimmoonni gurguddoon hawaasni akka rakkootitti kaasaa turan kan furmaatatti argatuu fi rakkoon bulchiinsa gaarii rakkoon nageenyaa wajjin kan wal qabatu kan ittiin hiikamu jennee kan eegnudha. Akkasumas qabeenyaa fi horataalee hin qabnu karaa qaceellootiin hojiirra ooluusaa bajanni jalqaba bara xumura waggaa bara 2016 irratti labsame kun qabatamaan kaayyoo ramadameef sanaan hojiirra oolaa jiraachuusaa hojiidhaan wal qabsiisee kan ittiin irratti mari'atuu fi dhimmoota akka ciminaatitti karoora xiiqii kana keessatti gadi bu'ee keessatti hojiin hojjetame kan ittiin jajjabeeffamuu fi dhimmi akka rakkootitti hawaasni keenya yeroo garaagaraatti kaasaa turee fi rakkoon bulchiinsa gaarii rakkoon garaagaraa mul'atu kan koree dhaabbiitiin sadda bahaa turee fi hordofii fi to'annoodhaan uummanni keenya marii uummataa gaafa gaggeeffamus kaasaa ture sun kan kallattiin itti kaawamu jennee kan eeynu waan ta'eef
yaa'iin kun yaa'ii guddaa fi yaa'ii seena qabeessa. Dabalataanis muudamootni garagaraa yaa'ichaan ni mirkanaa'uu himan. Muudama garagaraa dhiyaatee kabajamaa miseensi caffee irratti mari'ate kan mirkaneessu waan ta'eef dhimmoonni ajandaan gurguddaan akka yaa'ii kanaatitti qabnu gabaasa qaama raawwachiisaa fi muudama garagaraa dhiyaatan mirkaneessuun ta'a.